hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya amma gurbaan tokko saayikila hin oofaa miti bubbee godha jechuu jira. Mee eessaa dhufee fi akkamitti akka dhoofu Ayya kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkasumas hordoftoota maatii wanti shawoo hande akkam jirtan isinirraa badee jira dhugaadha isinirraa baduun kiyyaa waan beekamu waan beektanii sababa na balleessillee gariin beektu gariin kan dhageenye ni jirtu. Waan maraafuu amma immoo saayikilii qabadhee dhufee jira. Dura isinirraa badee jira amma saayikiliidhaan dhufee jira. Saffisaan gara keessanitti deebi'aa wantoota garaagaraa yeroo dhiyootti qabadhee isiniif dhiyaadha. Akkasumas yuutuubaa kanarratti diraamaawwan garaagaraa gaggabaaboo namoota haarawaan walitti makamnee jirra hojjechuudhaaf waa hunda xumuraarra yeroo dhiyootti nu eegaa waan tokko isin biraan geenna. Asumaan immoo roon subscribe araba Allah waaqayyoo keessanii jettanii Abu subscribe nu godhame baruma mala saayikilii irrallee amma kun hoogganaa gaariillee yaabbadhee isin kadhachuuf ta'a. Subscribe gochaa nu eegaa isiniin jechuu barbaada. Asumaan immoo naa guutamee subscribe. Abbaa wantee show subscribe fi like fi share godhuudhaan view isaallee akka guddatuu fi akka daawwattaniif asumaanullee sagantaa kana irratti dhaamsa dabarfannaa subscribe godhaa. Homaa harkisuun dhukkubu wanni ta'u hin jiru gadumtu itti godhaa fi subscribe godhaa fi ittiin haa guddatu haa jajjabaatu nama kennaa asiniin jenna wantoota adda addaatii fi babbareedoodhanii fi miidhagoo nama keessanii kenna irra isinii gadhiisa waan ta'eef wantee show daawwadhaa filannoon kenna wantee show.